boqonnaa 23 lakkoofsa 1. Waaqayyo tiksee kootii anuma anna. Inni marga lalisaa keessaa kan boqodduun godhaa gara laga itti aara galfatanittis na geessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa maqaa isaatiin jedhee daandii qajeelaa irra geggeessa. An bowwaa dukkanaa sodaa isaa keessa yoo deeme iyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirtaa ulee keetiif dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Utuma hundee cunqursan jaalanii ati maaddii anaaf hin qopheessitaa mataa kuus dhadhaa eegisaatiin hin diddaa xoofoon koos buutee irraa hin dhangalaa. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaa fi addummaan kee ana duukaa hin bu'u guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha. Tiksummaa Waaqayyoo amanachuu kan jedhu mata duree yeroo gabaabaa waliin sagalee Waaqayyoo tiksummaa Waaqayyoo amanachuu. Kutaa kana keessatti faarfannaa kana Daawit faarfataa. Daawit yeroo faarfatutti faarfannaan kun gadee oleedha. Macaafa qulqulluu yoo ilaalle olee gadee olee jira. Olee gadee maanni sagalee isa Waaqayyoo biraa saba isaatiif dhufu gaafa ta'u gadee oleen immoo nama biraa achi ol gara Waaqayyoo sadaqudha. Yeroo baay'ee Waaqayyoo biraa sagaleen achi gad dhufu kan akka waan akka fayyidaa sagalee raajummaa kun kuni Waaqa biraa achi gad dhufu. Wanta akka amanachuu wanta akka kadhannaa nama biraa isa dhaqa achi ol deemu. Kun amma Waaqa biraa achi gad dhufe tuun taane nama biraa achi ol dhaqe. Kan isin dhibu wanti nama biraa achi ol gara Waaqayyoo dhaqu Waaqayyoon fuuldratti iddoo guddaa qabu. Nu amma waa'ee isa Waaqa biraa achi gad dhufu duwwaa dhala malee yeroo saba isaa biraa gara Waaqayyoo dhaqu Waaqayyoon sochoosa teessoo isaa. Kanaaf irratti namichi kun yeroo inni tiksummaa Waaqayyoo amanatu argina. Waa'ee tiksummaa macaafa qulqulluu kan kunuunfaa kan qo'aa argeetis baay'ee beekaman. Keessumaa Ermiyaas yoo dubbifanne Hisqeel yoo dubbifanne Isaayaas yoo dubbifanne tiksoota Israa'el warra hin amanamne argina. Warra hin amanamne hojii isaanii yeroo hojjechuu dadhabanii Waaqayyo yeroo isaan ceephaa argina. Gara kan qo'aanaas yoo dhufne Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 10 tiksee gaariin anaa eegate booddee tiksummaa isaa kan warra Fariisotaa wajjin wal bukkee qabee Fariisonni itti gaafatamummaa isaanii bahuu dadhabu namaaf ho'uu namaaf yaadu hoolota tiksuu nyaachisuu dadhabuu isaa irraa kan ka'e yeroo isaan saba Waaqayyoo bineensaaf dabarsanii kennan Yesuus Kiristoos garuu lubbuu isaa saba isaatiif kennee akkamittiin cubbuu jedha akka saba isaa baasee waa'ee cubbuu duwwaatu hin taane namicha jaamaa sana fayyisuudhaan warra beelaan nyaachisuudhaan warra karaatti kufuudhaaf kaaniif biddeen kennuudhaan Waaqayyoo tiksummaa isaa kana furaa duwwaatu hin taane kan foon namarratti investi godhee yeroo inni agarsiisu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Yesuusis an tiksee gaarii yeroo dullaa. Kanaaf kutaa kana keessatti Daawituu tiksummaa Waaqayyoo amanata. Hin amanata Waaqayyoo. Faarfannaan kun faarfannaa waa'ee tiksummaa haasa'uudha. Caalaatti immoo waa'ee amantii haasa'a. Waa'ee amantii guddisee yeroo inni haasa'utu argina jechuudha. Keessumaa amantii namticha kanaa kan sirrii butuu bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee barjummaan kee ana duukaa hin bu'uudha. Tiksummaan Israa'el garuu tiksooti dudduuba goranii oofu kun taane ulee lama qabatanii fuula isaanii fuuldura deemu. Uleen kee dhaabanne kee waan jedhuuf ulee gosa lama jiru. Kana qabatanii fuula isaanii fuuldura deemu hoolaan tiksa jaba barbaade duukaa buuti. Seetiin ta'an barbaade yoo irraa goltu. Irraa goltu inni fuuldura deema isaan booddee deemu jechuudha. Amma gaa Daawit Waaqayyo tiksee kooti gaafa jedhu Waaqayyo keessa jira jechaayidha. Na fuuldura jira anoo isa taanee jira. Gaarummaaf addummaan kee duukaa bu'u gaafa jedhoo. Ilaa Waaqayyo fuuldura jira Daawit gidduu jira gaarummaa addummaa Waaqayyo dudduuba isaa jira. Kanaaf Daawit yeroo dhuma ajjabanii deema jechuudha. ከፊት በእግዚአብሔር ታጅቦ ከኋላ በእግዚአብሔር ቸርነትና እምነት ታጅቦ በመካከል እንደ ባለማይረግ መካከል ሁሉ የሚሄድ ሃሌሉያ ይህን ፉረሳ ሁሉ ነው ዱዱባ ሳው ጋሩማ አጁማ Waaqayyo ይህን gidduu jira. አሜን አታከሲ እንደት ነው አሜን ዱላ ሞት ይጀምር አሜን እንጂ Waaqayyo tiksee kooti ሜስል ይሁን ዛሬ Waaqayyo tiksee kooti Ammas dabalaa jira. Waaqayyo tiksee kooti. Ammas dabalaa jira. Waaqayyo tiksee kooti. Hallelujah. Amen. Amanannaa isaati bakka Waaqayyo maal kooti? Tiksee kooti. Abbaan barbaade waan barbaade jedhanii Museen immoo maal jedhe? God is my banner jedhanii immoo Waaqayyo faajjii kooti Museen immoo akkuma Aggaar immoo maal jedhe? Isa na argeen argeette Waaqayyo jedhanii inni kun immoo Waaqayyo maal kooti? Tiksee kooti. Tiksummaa Waaqayyo waan argeef waan inni yeroo hoolaatti isaa ture hoolotaaf godhu Waaqayyo Daawitiif utuu godhu waan argeef Waaqayyo tiksee kooti mee waan sadii qofa isintime Waaqayyoon kana waan sadii qofa jechuudha. Daawit tiksummaa Waaqayyo gaafa amanatu wantoota gurguddaa sadii irratti Waaqayyoon amanata tiksummaa isaatiin kan jalqabe wantoota sadan kana
3P jennee qabachuu dandeenya. P sadiin ibsu waan nuti waaqayyo kana qabu. P ni jalqabaa providence isa jedhudha. Providence ni dhiyeessii waaqayyo akka jechuudha yookaan jiraachisuu waaqayyo. God is provider. Providence of God. Dhiyeessuu waaqayyo. Jiraachisuu waaqayyo. Kun lakkoofsa tokko irra jira. Waaqayyo tiksee kootii an homaan dhabu. Amen. Akka jechuun isaa daawwiti maa jechuun isaatii na jiraachisaa. Provide na godhaa. Provide keessa maaltu jira? Nyaachisuun jira. Jiraachisuu keessa obaasuun jira. Amen. Yoo dhukkubsatan fayyisuun jira. Amen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waa'ee waan nyaatanii waa'ee waan dhugdanii maaliin ta'edha? Yaaddanna. Provide na godhe. Dhugumatu Waaqa Daawutiin provide godhuu argisiisa barreessaa jira. Utuunni isa nyaachisu, utuunni isa obaasu, utuunni isa gargaaru. Maal ta'e Phaawulos? Tokkicha ilma isaa Yesuusin eegaluu kenne isaa wajjin immoo wanta barbaachisu nuuf hin kennuure. Si barbaachisa. Maa Waaqayyoof yaaduu isaa jedhe gara isa isaanii booda Ameerikaan si keessatti. Amma dhuguma osoo waanuma kanaaf kan nama nama waa'ee jireenya barbaada yoo amma mana dammati qoyyee gabaa yoo foonii fi nama ta'e amma isaa baay'ee taphati waanuma kanaaf nama ta'e gadi hammamtu isa ijaarin argamne moo amanta jiruuti. Si jiraachisa. Ameen. Ameen. Nama qabdubili tiksee tokko qabdu. Ameen. Yoo dhibbeelofte kan siyaa. Yoo rakkate kan siyaa. Borsaa kee kan beeku. Kiisii kee kan beeku. Qoda bukoo kee kan beeku. Hidhaasirra jiru kan beeku. Yaaddoo kee kan beeku. Dhiphina kee kan beeku. Buqqina kee kan beeku. Namni gaafa uffatee deemtu si ilaala. Mana kee keessa rakkina jira. Jireenya kee keessa rakkina jira. Kiisiin kee duwwaadha. Tikseen kee si ka'ee raasudha. Baru musuh beli warga kepala tadi mati Waaqayyo yaaddoo sawaati kita mana tuh Sinjiraachisa eegasii jedhee sinjiraachisa jedhaan. Eessaa fi gaafa maaliif gaafataati? Attanitti maaliif koo gaafa eeguus ni ilaallatu? Si wanti si ilaallatu waan tokkitti Waaqayyo nama jechuudha. Maal jettee na jiraachisa. Ati koo calculation keessa galte maal odiitanii maal jedhatu? Si ilaallatu waa'ee eessaa dhufa? Amma kan nama ta'e dhageetu odeessa koosaa fi akka waadde nyaata tokko tuulee ture jedha masaa'e isa tuula waadde nyaata tokko tuulee ture sididaan na tukuni jedhe daawwi tokko sirrii kana keessa garte jiraan waaqayyo tiksee bakkanuma bidhaan malee mootii biraa fidaa abigiyaatu hoolaa fe'ee fidaa. Nama kan beraatu fidaa kan jedhu isa ilaallatu. Maaltu sodaatatas? Waaqa tiksee yookaan Gasti famaan sodaate. Awwaan futta eegan namni argeera. Eessa akkan aalekumaara eessa akkan fidu beeku nama tokko irratti garuu ulaa waaqa badame. Wanti waaqa biraa dhufte mooxinnoon see jiibi tokkitti abbiidhaan tokkitti wanti waaqayyo biraa dhuftee fi akka akeeka waaqayyootu wanti dhufte mooyi bara kee geeddarti. Ba'uunet zalaalamee ni qayyira. Maaliif karaa namaa yoo ta'e iyyuu ajaja waaqayyooti wanti dhufu taphii tokkitti jechuudha akka bokkaa yoo ta'u taphii tokkitti taphuun tokko jechuudha. Taphii keessa taphuunaan wanti akka akeeka waaqayyootti dhufte suni lafee kee fayyifti. Bara kee fayyifti dhugaas. Maka awak yang berdiri pamnya, lewat oleh derajat saya. Maka awak yang berdiri pamnya, wakil tiksee kau di anuha. Amin. Sekarang. Amin. Amin. Wakil tiksee kau di anuha. Amin. Provide kita kafan, bila mafani protection ini, bukan ebums. Kalau mana wakil tiksee kau di anuha, apa? Eka debode.
Margalan sa akin sa nabulcha, do, bishan ko na lagi sa ega de bote. Naging gamot protect na gulay. Tiksen to ko. Hola na kani margalan sa atin sa ne chukti di sa disok. Uto hola ti margishan ya cha tu bines mor me hola ti nya. Daud garu margalan sa atin lagi sa uto sa nya dunya ta mo. Amen. Ako ko kabenya wa ila ke dunya ta ma. Wah, pada baby dunia ta. Daud garu dunia ta mo. Amen. Wan nya duana kende. Yero nya duana ne mo na eke. Amen. Wana bana. Watu bana ma utun na ke isa hojja utun na ke isa nya du di dinaramo. Amen. Na no kona nya bele. Amen. Ukate tu te belo te tu te garadu wa tu te nya bele tu na no kona ne ne. Protect na ko dai. Wan sampai ko ready dunia ta wira. Dunia. Haleluya. Para juga tenya ta dengar. Dalam batenya ta dengar. Dalam batenya ta dengar. Wanya ta si ko be diregis ko na ne musi. Aneshe, atinyata, atinjata, atinojeta, atinagata, atiwaki yung muna naliste. Protect na godek. Kasi jago. Kanabi, utuma di ko na ilala ni mana ko beste. Mati na ko beste ilala di no. Akin chuni ako maka. Di no to makadana na jiru yote ni wala kadara niya. Amen. Amen. Di no tiro niya to akagari tira abdi. Hallelujah. Ni gamaro niya to. Man pagod. Itu sendiri kaika hinyati amma tusifna amma afani bana amma garaban lain Daud garu isin sala na tiga ke jira Amen. anak makarin nano ko targu wa kayo daw Amen. dino to ko bala Amen. agi pada ulen ke ti ab nikele je be sudah gabe du Israel udi ulela makap ulen ke ti ab nikele jira wa ke ulen tokko ulen isa bishana maruba Saggo to ko domnan da madara ba kanin kare ule kasi kabal kabaran mo ule kharabi se da ule ka kallo ko ule ka kallo Israel e inu ka tikso Israel hola e uf ka bari de be tani hola yo sen karara ko te karara de bisu ule ka kallo ko te ule ka kallo ule se ka kallo makana ule sa makana ga gaus ko ule se ka kallo kare udir zinje kanulu tamal goti yo no te karara gorani Isheni sebagai jerat kedame. Isheni sebagai jerat. Isheni jerat pada ni mohon untuk orang orang kadinya temuan ini. Hola yo kalau nak dulu no semua lut. Betul? Chef sudah deh aku sejuk. Betul. Isheni pun mandi. Hola yo kalau nak orang orang dia sudah boleh kata lokal. Tikso saya. Ulen ke kita lagi. Ulen ni budak ni bukan ini. Amin. Amin. Di negara hola terus tikse mana selalu deh. Akan dalam masalah bangkai kalau Amin. Tengah Daud majid cadir, wakil di nak boleh boleh kawai cadir. Amin. Wakilnya anak luar abis, Daud boleh ni tinggi, nak boleh tu anak rukudu ada Daud. Amin. Boleh tinggi, nak rukudu ni orang kerana boleh, you anak mana boleh, nak rukudu anak boleh kerana. Amin. Dina ko moy, dina ko kerana bangkai boleh muda ko bangkai. Amin. Angkanin dande, usra ni suka ni dande ni, dina ko kerana hati dah balik. Amin. Isa na Jesus bay, isa kerana dina hamsus bay, isa lui kerana kudu labay. Matahan ko tela patikan daw dina ko diwa kayo ulit. Meron kayo sa mga kasa. Mereka ko nakasakit ko namin. Wakayo na. Wakayo. Dina ko tibjana. Dina ko tibjana. Ule gudda ka ba ina? Ule gudda ka ba? Ama bilang ya dina ko ina. Ya dina ko. Kobako ng sejana. Kobako ng sejana. Wakayo. Wakayo. Siin. Siin. Kadin dinar na desu. Kadin dinar na desu. Ule ka ba dejana? Ule ka ba dejana. Ule wakayo. Ule Saya Ulewa kayo. Haleluya. Dini Kenya na mamiti. Ukubidi na Kenya. Lakini dina Kenya. Dina Kenya ba ejira. Ule ukuba kero kutu. Ule dina kero kutu. Ule dijitiru kutu. Ule aduru kutu. Haleluya. Wakayo ule gudako kuluki pate. Shabataka no bahado. Ule gudako ko. Ukuba ukudesige sakara Jesu. Nama
Sodaati dhugaa waaqayyo. Amen. Lola guddaa keessa kan jirtu. Garatti baatu kan hin qabne. Kadhachuullee kan hin dandeenye. Du'i gaaddiduu kan sirra buufate. Daawwitiin akkuma jedhu bowwaa dukkanaa'aa keessa yoo na deeme danti afaan nama rifamaa jedha. በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ የሞት ጥላ ማለት ሞት ቀርቧል ማለት ነው። ሞት ጥላ ጥሎበታል ማለት ነው። ጋድዱን ሞ ፋጎን ለማለት ሲል ጋድዱ ነው ብሎ ጋድዱ ዱአ ከዘረደ ጁማቹ ዱይነት ያቴ ዱአ አብዱፈይ ዱአ አድገ ዱይነት ተጋአሜ ዮተዩ ዱአን አብዱኮት ኦፍራታ ገገና ኦፍራታ ነው። ዱይነት ያቴ ዩሳኦል ከሳዱፈ ዱይነት ያቴ ዩጎሪያን ከሳዱፈ ዱይነት ያቴ ዩቢሌሱታ ጫካ አማከታ ገራጋዱፈ ዱአና ኖ ኮት ዮነገዩ ጋድዱ ሳይዮነገዩ ጋድዱ ዱአ ከና ዋቀይ Kau kasar jaga dada, dua kanan gini, wana maafju gini kanan gini, saudara kambatu, saudara kanggatu, biro tiga saudatu, itu hoji tiga saudatu, wahai gini, waktu itu wangga ini, wahai oleh sasi lo kepada, sino na semade bisa wahai, oleh wahai yo sino na dia ada tugas tu, Yaikob kapan dia mula main, malumah masih kami joko kudede dia tu. Lutota kura de duka buri egan ni tiade dem so guya to ko digale bolte hamma sendem tu akayo adem tu delis adem tu ni ku jale balis wa ayo bi kali se sa amen buki su wanda de kali se transport ya bi twede balis wa kayo laban olive ate lutota ate ya ko bi duka kan ku guya to ku chal bale wa guya na chal bale guya sana pagawan de beragau borum takaban juga ga bale ko dan galama de wa kayo Yaikob lebih jagot. Amen. Yaikob lebih jagot. Amen. Duka higa nute, duka lema nute. Harkan wa akan biya tidak duka lenya kamu deh sampai sudah duka higa nute. Rakan biya tidak duka, rakan biya mereka orang kan biya tidak duka. Kuta tidak, suka mana? Kuta tidak, apa sama bayar kagak nanti. Harga satu bayar kalau makan tidak duka sudah. Aja sudah duka juga. Yaikob lebih jagot, wanggari mana? Hama akan menuban wah, wah. Harga luas dari Yusuf, dari Yusuf bisa lewat ayo dengan sisera. Maka dia harga luas dari Yusuf, dan ini harga luas dari Yusuf. Pada dia harga luas dari Yusuf, kau sudah bisa semua kafi gaji, ulai luas ayo lo udah selesai. Gadi mana? Sida iya bawa salim. Eko baca Yohana kisah ke bote, burung dana ke bayi, saudara lagi sendiri. Amen. Aku mak bol ke kisah na, orang tin mata ni. Amen. Wah aja tadi. Ada situ kau berhenti. Pak, Amen. Sejarah ni terjadi sih. Kau itu sih lupa tak? Gapa kau suruh apa? Mana kau belum aja aku dah ke? Mana kau belum aja di jalan miti? Manum tin dikan kali semua betul. Kasus saya juga sedang berdagang. Zurubabel kadijaru biti mantu gar kana bisa gubane udah turun dengan mantu bahasa ini kan. Gapan dia kena nu jadi bagai gapa pun lagi tu. Zurubabel ini mereka tu Zurubabel ini sahaja tu. Zurubabel itu lumayan juga. Zurubabel ini macam ni. Ya Zurubabel gar itu dah kena kan juga umnam jadinya biti maliban. Aku tu Malena Zurubabel mai ane jadi. Isa bonde seluar itu warin itu berdung kawai wae. Torbe me no tena no segante ga disin na kesu. Itu sih lupa deh wae. Isa bonde seluar itu lupa deh kan. Main adi tulu hum na kesana. Seluar itu pun berarti adi mani nanti ni wae. Amin. Adi mau mami. Amin. Yero kasih situ lupa deh. Aci garan di situ. Jadi kasih itu lupa lagi, aci bingung ada. Seluar itu lupa lagi, seluar lagi. Jadi kasih itu aci bisnis sih kayak itu lupa lagi. Seluar lagi, seluar lagi. Isesi tu fatut, isesi nagenya, isesi nasi yang frame. Uleh kalau kita
sanuma peace naga. Amen. Provide protection peace. Waaqayyo na jiraachisa yookaan na nyaachisa waaqayyo na lula kana keessatti immoo nagaa naa kenne. Amen. Abbootiin qabeenyaa baay'ee nagaa qaban. Gaafatti garuu abbaa qabeenyaa nagaa qabu. Amen. Abbootii qabeenyaa nagaa qaban waaqayyo nu barbaasa. Amen. Na jiraachisa na lula nagaa naa kenne. Nagaa wajjin wal qabatu waan lama arginu. Tokko ani lubbuu waan itti deebisa maqaa isaatti waaqayyo ishee godhan maan namoonni gara mana galan isaatti nageessaa gara mana gara laga itti aana galfataniittis nageessaa kan jedhu nagaa agarsiisa. Kana duwwaa ta'u taa'e nagaa kana agarsiisu kan biraati dhaggeeffadhaa. Anboo waan kanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaa natti dhufa jedhee sodaadhu. Ati naa wajjiniin jirtaa uleen keetiin dhaabbanni keenya jajjabeessu. Utuma warra cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin qopheessita. Mataa koos dhadhaa ejersaati. Hoolaan zayit dhadhaa mamaanii dibattee mataa babrachuutti ga'e dhadhaa hoolaan barbaadutti ga'e seenaa adda addaa keessa. Amma daawwiti akka maalii ta'e haasa'utti akka hoolaan miti tikseen eenyu waa daawwiti akka maaliiti. Amma daawwiti waan dura akka hoolaa ta'e haasa'utti dibata hoolaan dibamtu jira wayiidhee seenaa adda addaa sirriitti ga'e. Sabodee hoolota biyya Filisxeen jiranii dhadhaa dibata maalii dibatu kan jedhu sirriitti. Gaafa sarji godhu macaafata birramaan jedha biyya Filisxeen keessa hoolota tikfatee bulaa akka isaan taasisan mootummaatti tuutinadha hoolaadhaan jiraatu jechuudha. Maal godhu hoolota gaafa yaafan yookaan gaafa tissan keessumaa waqtii bonaa hoolaa gaafa isaan bobbaasan wantoota hoolaan yaafattu jira bineensota shishifii gartee. Bineensota shishifii kun yeroo isaan marga nyaatan margaa wajjin afaan isaanii qomoo isaanii keessa galu. Bineensota shishifii kun gurra keessaan karaa gurra keessa sammuu isaanii keessa galu. Bineensoti kun karaa funyaan keessaa sammuu isaanii keessa galu hoolaa. Bineensoti ilbiisoti xixiqqoon yeroo bonaa hoolaatti namaan kun hoolaa nagaa nu wal keessatti yaadu. Isa kanaan iyyuu xinnoo ishee ta'e biyya ammaa yeroo hoolaatti silu hoolaan xixiqqaatee yeroo isheen lafatti dhagaa muka tokkotu akka ta'e beektanii maaltu jira ture yeroo isaanii waan ta'e funyaan isaa keessatti to'atu agarsiisan jechuudha. Isa xiqqoo akkasitti hin taane waqtii bonaa hoolaan Israa'el keessa ba'anii mataa isaanii mukatti tumanii hamma of ajjeesanitti lafatti of tumanii dhagaa tokko rukutanii hamma isaan walitti kan isaan jedhu ilbiisota akkasii jira biyya Filisxeen keessa kan jedhamu. Yeroo akkasii kana hoolonni ciisuu danda'an nyaachuu danda'anii olii fiiguu dhagaatti rukutamuu mukatti of riguu lafaatti of riguu nagaan qabu utuu godhanii kan of ajjeesan jiraachuu danda'u jedha seenaa ragaa mul'isu. Kanaaf jecha Filisxeen Israa'el maal godhe beektu ganama hoolaa fisuudhaaf gaafa ta'utu dibata ilbiisota kana hadiyaatu jira biyya Israa'el keessa. Foolii masaatiin ilbiisota kun akka isaa ittiin dhiyaanne galu. Ganama utuu margatti bobbaasee dura ka'ee maal godhu dibata hoolaatti laga mataa hoolaatti. Hoolaan dibata dibamtee baate hoolaa warri dibata akka gaafa isaan jeeqamaa oolan isa garuu nagaadhaan yoo barbaade. Yoo barbaade nyaatti. Biyyi nagaa miti biyya nagaa qabne keessatti nagaa dha. Hoolaan dibamtee baate. Kan sinni kun hoolaa sana kanatti xifattee muka tokko rukutee gaafa jeeqamtu hoolaan ganama dibata dibatte. Maal godhaa yoo gaafa hoolii walii gabbii gadi maalitti jiru biyyi maalitti raayyetti. Yoo barbaade margee nyaatti. Yoo barbaade raasti. Yoo barbaade jiitti nagaadhaa jiraatti. Nagaan kun maalirraa kan dhufe dibatarraa jettanii dibatarraa kan ka'e nagaan gara keessatti. Dibatni yoo kan uumamaa keessatti iyyuu mallattoo maaliiti? Mallattoo afuura qulqulluuti. Nama gaafa dibatatti naqan maaltu irra dhufa dhuma sana afuura waaqayyoo irra dhufa. Kan waaraa keessatti keessumaa immoo dibati guddichi tokkichi afuura qulqulluudha. Kanaaf Daawit biyya Filisxeemiin keessa nagaadhaan jiraachaa ture. Biyya ormaallee al tokko biyya warra Filisxeemotaa keessaa ba'ee diinota gidduudhaan tokko qabanii iyyuu nagaadhaan dibaticha baatee nagaadhaan balee galee. Caakkaa keessa bineensota waliin jiraachaa ture dibaticha baatee nagaadhaan galee. Eeboon gaditti lakkifamee dibaticha baatee ka'ee nagaadhaan jira. Goliyaaditti fokkoree reeffa kee lallaatii waaqaatiin golee dibaticha baatan ka'ee Goliyaadiin garagalchee nagaadhaan galee. Dibaticha irraa kan ka'e nagaadhaan baatee nagaadhaan. Biyya nagaa miti. Biyya nagaa qabne keessatti nagaa. Hoolaan warri dibata qabne asii lafa tokko dhiigi funyaanii bahe. Hoolaan dibata qabdoo
Amen. Yoo barbaade rafti. Amen. Yoo barbaade nyaata. Amen. Yoo barbaade gaazexeera ciifa. Amen. Maal gochaa yeroo itti hoolota wal Amen. maal itti jiru itti. Amen. Maal tasgabbaa'anii itti. Eessaa tasgabbaa'u isaanuu afur hamaa nyaataa jira. Amen. Yeroo afur hamaan digintiin qaalluun nama maraaju mana namaa maraaju sammuu namaa maraaju nama maraaju ati dibata kaadhaan gadi. Nagaadhaan nagaadhaan. Indefinantina ati rabbashi ba'Yesus. Baguutachi. Isa mataa kee hin jaacheessu. Yaa Luukas. Jeeqamtu, jeeqamaan raftu, jeeqamaan baatu, jeeqamaan galtu. Dibata nagaa sirra fide. Galgalli kee nagaa, gadhamni kee nagaa, guyyaan kee nagaa, nyaattee nagaa, uffattee nagaa, nagaadhaan baatee nagaadhaan nagaa. Dibata nagaa kennu, dibata nagaa fedhu, humna nagaa afura qulqullu. Yesus yaadina. Maal ijoollee nagaa? Amen. Abeet abeet abeet.